Hayyee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam nageenyi kennaa bakkee jirtanitti isin bira haa ga'u jecha manni uffata aadaa fi kitaaba bilisummaa yeroo kamuu uffata aadaa godinaalee hunda bakkee barbaadanitti ajaja barbaadaniin bakka barbaadan isinii geessuuf yeroo kamuu qophiidha. Manni uffata aadaa fi kitaaba bilisummaa iddoon nuti itti argamnu Adaamaa lakkoofsa 1 naannoo Afrankoo lakkoofsa 2 Shaashamannee naannoo buufata konkolaataa lakkoofsa 3 Finfinnee naannoo Shiroomeedaatti argamna. Maarree kan isinirraa eegamu uffata diizaayinii barbaadaniin ajajachuu qofa. Akkasumas biyyoota alaa kan akka Dubaay, Saawudii, Oomaan, Kuweet, Libaanon, Kwaatar, Jarman, France, Kanaadaa, Austraaliyaa, USA, Ameerikaa, Turkii, South Africa biyyoota gargarii erguuf yeroo kamuu qophiidha. Mana uffata aadaa fi kitaaba bilisummaa maal kana qofa kitaabolee afaan Oromoo, kitaabolee seenaa, asoosama, baacoo, kitaabolee oduu durii qaban hunda nu biraatii argattu. Bakkee barbaadanitti kitaabolee afaan Oromootis isinii erguuf yeroo kamuu